mallaqni birri kaalee ka ba'ayyira mangadaalee maal jette jarattiin kun waan akkas garuu ammootuyyuu wanti hawaasa keenya adda buusu tokkoffaani wanni kunniin lamaanuu waliin deema ammallee deebi'eetiin namni wal sobuu identitii sobaatiin walitti dhiyaachuu kiraayisisii agartee wanti rakkoo uumaa jiru namni tokko ani of ta'ee yoo sitti ilmi nama birii ta'ee yoo sitti dhiyaadhe tokkoffaa ka bultii diigu kana konseptiin irraa haasamaa jiru not only money mallaqaa fi jaalala eenyu dursaa jaalala dursaa mallaqa dursaa miti hawaasa kennaa fi waan tokko agartee waan ummata keessa jiru ummatatti gadi baasaniitiin ibsuudha waan amma mariin kun konseptiin marichaa garuu isin amma mallaqa dursamoo jaalala dursaa irratti deebistaniitiin haasaa jirtan jalqaba hambaa aanoleetiin madda walaabuu nuuraddiinfaat wanni kaasanii haasaa turan waan kana jechuu hawaasa keenya akkamitti awareness maaltu ummata keenya effektiin ummata keenya jidduu jiru asitti amma namni asii biyya deebee fuudhu ka biyya ka asii fuudhu akkamitti effektii wal godha waan jedhu akkamitti agartee bultiin akkamitti diigamtii waan jedhu irratti namni tokko asii biyya deemee yoo fuudhu yoo eenyummaa isaa dhugaa san asitti agartee ka rabbi abaare ka Sheekh Abdul Qaadir eegee micciiree gadhiise ka takkaa masgiida seenee hin beeyne asii fuudheetumaan biyya dhaqeetiin intala daa'ima qacalee tana ani nama masgiidaa hin baane ani akkana jedheetiin gootaaf waan isii jaalattu kan laali anu wanni jedhaa jiru sabboottii ta'e na laali qarshii fi jaalalli waliin deemaa siin jechaa jiran Jamaal Gudii reefu qajeelatti ibsaa aga doobbiin ba'utti yoo jaalalli jiraatee qarshiin qabaatiin faayidaan takka hin jiru. Okay, laali kaawwaye madwalaabo. Yes, akka yaada kan keetitti are respected. Omar akkon qabu. Laakiin akka yaasinitti wanna jechuu barbaadu. Jaalalli kiishii qullaa akka Jamaal Gudii jedhe. Yaasin jaraatiin hin ture mana barumsaa keessatti agarteetiin hin ol jaalataan ni jira. Namni martuyyuu kadhiiraas mucayyoo xiqqoo fuula gadi qajeeltu uffata gaarii uffattu jaalata isiinis agartee bicaa gaarii kophee gaarii godhatu ka agarteetiin yeroo bireekii kaafteeriyaa dhaqee shaayii dhuguu ka agartee isii waan san bashannansiisuu danda'u jaalata yaani jaalalli tun aslanuyyuu fedhiidha fedhiin kun ammootuyyuu waan hedduuf keessaa nam tokko as keessaa reefi ibsuu yaaleetiin ture yaasini natti fakkaate kanaaf wayitii jireenya keessatti gad seentu lachuu wal qabatti bu'uurri awwalaa gaafa dura ammootuyyuu qabeenyaa waan jedhu an akka walitti kaanaa agarteetiin muuxannoo irratti as dabarreerallee waan irraa argine irrattillee kan gadi dhaabbadhu kana irratti jedha. Laa no no. Lali. Amma materialistic world addunyaa nu keessa jiru addunyaa materiyooti. Argitanii addunyaa bakka bilicii fi dirgin biliciti. Akkas yoo ta'e dhiisira dabrisa dhiisira irra dabri dhiisira koomiti suni kana koomiti meestikii akkana kana laalinatti. Kana waan ta'eef addunyaan nu keessa jiru yoo san ta'ee mul'atu namni tokko duraan dura akkuma isinuu jettani tokkoffaa fayyaa qabaachuu lammaffaa mana keessa jiraatu argitanii bakka jiraatu san qabaachuu sadaffaan immoo mana keessa jiru sanii fi like nyaatee dhuguu danda'a waan ittiin nyaatu san bitachuu danda'a argitanii ifi teekiriif godhuu danda'a gaafa if teekir godhuu danda'e ifi deemuuf danda'ee deemuu gaafa jalqabe den san booda waa'ee bultii waa'ee intala fuudhuu akka ittiin hubadhe akka itti isin jettan akkasi. Kana waan ta'eef amma isin iskoola yeroo dhaqani warri iskoola I don't know maybe an biyyatti hin guddanne biyyatti akkamii wal jaalatanii I think biyyaata irra dhaabattee haasa'u jirti Karimaan akkamii wal jaalatanii karameel lafa maarrabiin hidhanii siin finne biyyatti yoo karameel lafa maarrabiin hidhanii siin fidin laala dootii si gaafadhaa Karima amma si gaafadhaa Karima infitadha qoy infitadha Karima eega siina tuttaa fixattu tu Aye infitadha karamella naan finne karamella illee jaan argine baalna mistillee hin taphanne
Kana waan ta'eef I don't know maybe garagara ta'uu danda'a haalli iskuulaa achitti. Garuu iskuuluma sanuu amma asitti public schoolii fi private schoolii jira. Public schooliin kan mootummaatii hin dhayita. Private schooliin mallaqa yoon qabaatiin private schoolii ijoolleen dhaquu hin dandeettu. So biyyatti mallaqa I believe I don't know akkam akka ta'e hin beeku. Mallaqa yoon qabaatiin iskuuluma sanuu dhaquu dandeetta. Innuu iskuuluma sanuu dhaquu danda'a mallaqa yoon qabaatiin. Maalin iskuula sanii dhaqaani gaafiin teetareef gaafatte saniif. So galatoome. Amma si gaafattu hiyyee si gaafattaan gaafii irraa qabani. Karimaa obsi. Si gaafattee deebi'a. Hayyeeshe. Oya akkanuma dhedheerataa jira waan ta'eef reefu osoo atiin dubbatiin durallee waa jedhee ture dhawaatumaan wal harkaa deemaa jira. Loojikii lama kaa'ama doobbiin dheessitee fi kashaan wal dheessanillee an akka biraatti ilaala. Tokko loojikii shari'aa dheessan shaawwal. Nam tokko gaafa intala kadhatu diin qabaa. Akhlaaq akkamii qabaa gaafatan malee dunyaan gaafatan. Waan dunyaan fardiin taaneefu suwaa kan maharii godhee nikaa hidhata. Oda, achumarratti Oda. No. You will finish it. Hojjetataa jechuun maal jechuu? Thank you. Suni maal agarsiisa? Obsa, thank you. Sun maal agarsiisa? Suni personality agarsiisa malee materialistic hin agarsiisu. Personality nama kaayyoo qabu ta'uu agarsiisa. Hin hojjetata jechuun namni marri dureessa jechuu miti. Siigalee? Hin hojjetata jechuun dureessa jechuu miti. Garuu immoo kaayyoo qaba jecha. Sana fi miti taa'eetuma naman kadhatu sadaqaan eeggatu jecha. Basically waan kana. Lammaffaan immoo namichi osoo ka qabeenya qabu taate wanni inni suwaa kaan nikaa hidhatuuf hin jiru. Erga qabeenya qabaate qabeenya saniin hidhata. Haga suwaa kaatiin nikaa hidhachuu ka agarsiisu shari'aan qabeenyi fuudhaaf ulaagaa miti jecha. Lammaffaa doobbiin biyya alaa kana waan guddatteef just let me ask you something. Nama baay'ee nama divorce godhe hin beektaami doobbii. Yes. Most of jaalala dhabanii moo mallaqa dhabaniitiin addaan walii kaman. Namootuma environmentii kee beeyturraa. Honest, be honest. Jaalala dhabaniiti. Kanaaf nun deebisin. Waan tokko. Jaalala dhabaniiti. Thank you. Maaliifi amma North America kana keessatti bultii hedduutu gaaga'ama keessa jira. Wanni waan kana reefullee haasoinee maddoolaa bullee kaasaa wanni ture maali? Akka namni irraa baratu. Wanni kun illee saniidha. Dhalootas jala taa'u jira. Ka borfuudha haayadu jira. Ka hamilatu jira. Waan namni irraa baratu haasoina malee diibeetii qofaaf waan dhiyeessinu dhiiroo. Namni ala kana wal diigee bultiin bittinnaahee ilmaan badhe hafaa jirtu parsantii 95 ol jaalala dhaba malee mallaqa dhabaafii miti. Diinagdee dhabaafii miti. Oda, maaltu jaalala dhabsiise? The concept. Thank you. Maaltu jaalala dhabsiise? Jaalala dhabsiisee achirratti dubbadha. Jaalalli ila kootu. Ila. Ameerikaa kanatti mallayni ishuu ta'ee hin beeku. Sababni isaa yoo guddate maatii gargaaruu dadhabda malee ofii of gargaaruu hin dadhabdu. Ofii salbaa jettee jijjiirachuu reentii kee kaffaluu yoo vaakeeshina baatee ji'a jaatti ji'a sadiitti tana gochuu iman dadhabdu. Yoo sana fi feetee taatee hojii takka illee hojjette. Kanaafuu wali bu'iinsi kuni jaalala dhabu. Jaalalli dhabuun maalirraa dhufa? Hin deemin doobbii. Lixxee ilaali. Jaalalli dhabuun maalirraa dhufa? Tokko personaalitii irraa dhufa. Inni gara biraa confidence hin deemin doobbii stay there. No, sagalee gubbarraan dhufee haasa'u ture dhiifama. Oh, okay. Inni gara biraa maalirraan dhufa? Proomiisii abdii hin qabne yookaan ammoo osoo sirriitti wal hin beekin reefu shaawwaltu jedhe na fakkaate. Wanni walitti fuudhu kun immoo eessumni waasaappii kun immoo tiktookii kana amaamonni akkana walitti dhufa namni baakgiraawundii walii hin beeku kaayoo walii hin beeku waan lafa hin jirreen abdii walii kennee dhufa. That's why. Inni gama biraa mariin kun gaafa eegalu mallayni hin barbaachisuu konseptii jedhu giraawundii jedhu irraa hin eegalle. Mariin kun wanni beezikiin lamaan keessaa tokko piikii godhaa yoo isinii jedhan kaminniidha.
wanni akka reefuuti ka'aatiin hin ture maddoolaa bullee irra deebi'ee rifreem gochuu yaadee ture yaada mana kana. Lamaan keessaa tokko qofatu isinii hayyamama yoo ta'e kan fudhattanidha. Lamaan keessaa tokko. Tokko ka mallaqa qabdu. Ka ammoo kabajaa fi jaalala illee isinii hin qabne takaayoo hin qabne yoo taate. Inni gara biraa ta mallaqa hin qabne takaayoo kabaja jaalala isinii qabdu. Lamaan keessaa kan fudhattanidha. Ayi lakkii jaalalaa fi kaayoonis jinni haa nyaatu qilee haa bu'u mallaqasii fudhadhaa yoo jette suni akka amma yeroo baay'ee piraankii itti hojjetama North America kanatti Goldie Girl jedhan. Goldie Girliin kuni namuma duraan itti najamne namicha wanni Don't Touch My Car jedhu tokko yoo argitanii YouTube irratti. Don't Touch My Cariin suni wanni challenge ajaa'ibaa hojjeta. Jalqaba dhaqee nagaa gaafataan. Gaafa nagaa gaafatu warroonni personality gaarii humanity gaarii qaban nagama gaafataniin. Warra saniif surprise siif qabaa jedhee dhaqee mallaqa kennaaf. Wayita mallaqa kennuuf Goldie Girlileen sunniin maal ta'an dhufanii no anillee nagaa siin jedhuu fedha. Fidi naa kenni jedhaniin. Si galee? Sun maali? Personality keessi isaanii nagaa qabaatee yookaan kabaja namaa qabaatanii osoo hin taane mallaqatu isaan bitu jira. Namoonni akkanaa kunniin anaaf meeshaadha. Yooma har'a qabeenya fedhe qabaadheetiniin dubartii akkasii san fuudhe bor kanarra qabu gaafa dhufellee ilma deemti isiin. Because laamciu ndi kaffale guyyaa as gaddidaal jedha birriin Itoophiyaa tokko doobbiin faan garreessan. Oda. Sigale? Oda. Goldie Girliin afaan Oromootiin maali dhiifama? Goldie Girliin kun alhamdulillahi amma gadaatana dhufte malee Oromoon umrii isii Goldie Girliin qabduu turte. Garuu immoo amma Oromoon Goldie Girlii ajaa'ibaadha uumtee jirti amma. Goldie Girlii ajaa'ibaa dhume. Wanni amma lafarra deemu baratama doobbi osoo biyya taate biyya jaarsummaan waggaa 50 yoo deeme dubra fireendii fi kaadhimaa qabdu dhiisi haati ijoollee 5 bittineessitee jala kaati yoo diyaaspooraadhaa dhufe jedhanii. Maaliif? Ameerikaa kana waan akka cabbii roobutti birrii roobutti fakkaata. Si galee? Innillee hin dhaqaa kaasitti yookaan kiliiniingii hojjetu yookaan immoo waan achi gadiitu hojjetu. Jiinsi isaa jijjiiree akka nama Harvaardii dhufee dhaqee buustii godhaa Ameerikaa dhufee malee maal keessaa kenni dhufe hin beekan. Gaafa inni asitti hin galeetiniin borganama riiziyumee sii guuteetiniin kiliiniingii keessatti deemta inni jedhee yookaan weeraawusii dheeyxa jedheen kaate walitti. Because wanni abdatee dhufe sun hin jiru jecha. Kanaafi mallayni hin barbaachisu miti. Mallayni jalqabuma ilmi dhiiraa keessattuu dubartiin barbaachisu jechuu kiyyaa miti. Yoo hin dalagatin, yoo xiqqaate, yoo mashruufa isaa, yoo grocerii isaa guuttachuu hin danda'in waan namaa miti sun surrii iyyuu godhatee nama keessa deemuu hin qabu. Garuu immoo mallayni eenyumaafuu barbaachisaadha. Lamaan keessaa tokko piikii godhaa jenne malee mallayni hin barbaachisu hin jenne. Reefullee dubbadhee jiraani. Jannatatu Ameerikaa jiraaf hin dhufne maayila kana mara addaan kuttanii. Amma achi booda bar namni bakki deeman hin jiru. Paasifikooshinii qofa nu jala jiraami kunoo. Mallaqaaf dhufnee miti. Maaliif dhufne? Jannanni as hin jiru. Mallayni hin barbaachisa. Garuu immoo yoo jaalalli keessa hin jiraatin hiikan qabu. Kanaafuu mallaqni laali wanni tokko laali wanni beekuu qabdan money can buy anything. Mallaqni jaalalallee sii bituu danda'a. Never can buy anything. Abadan. Anything Yes. abadan hin bitu. Okay, let me tell you example. Example is hima. Jette nu himi Jamaal. Yeah? Maaliif jette nu himi? Maallaqni bituu danda'a mara maal irratti jechuu dandeenya? Okay. Yes. La lama la or a celebrity la. They have love. They can go everywhere. They can have a private jet. They can have any hot girl in the world because they got a money and they are a celebrity. So that means money can buy anything. Money But- cannot buy love. Money cannot buy peace. Dhagaa ilaali. Dogoggorri amma achi eegala. Sababni La- isaa Me oda. ila qoy tanumata qofa jedhaani. Jamaal. La maybe- wanni jechuun fi bakka maybe the guy can bring 1,000 gold. Garuu inni
shahwaa bita malee jaalala hin bitu. Exactly. Siree bitachuu danda'a. Si galee sexual intercourse bitachuu danda'a. He never buy love. He never PC buy. bituu hin danda'a oda. PC akkitti bituu danda'u PC. mana san bitteeti keessa teettee yoo kwaayitii ta'e PC argattee No. waan arganne. Peace is not about security. It's mind. It's mind peace. Okay, madda walaabu. Also, akkasitti yoo hin deema jette akkamma jette sanii yoo kan hin deema jettu taate Oromoon jaalala dhabeeti ilaa amma waliin deemuu dadhabee gara bittinnaa'ee deemuu jira. Jaalala waan hin jirreefi. Ayyee galatooma ulfaanaa deebiste. Doobi ila jalala mallaqni ani amma laali mallaqni Yoo qabaatte nagaa yoo qabaatte hojjettee itti baata mallaqa. Hin Yoo jaalalaaf barbaachisa nagaan jedhaa mana keessa hin jiraatin illee miileennu yoo jiraate wal harkaa bittinneessa. Wal mallaqni harkaa hin facaasa. barbaachisaa irratti olii galta odaa. Mallaqni hin Oh, mallan hin barbaachisaadha barbaachisu dirqama. jedhaa jiru bar. Ilalaali. Doobbi. Wanni bar maayila kana hunda kunneetiin paasifiik dhufneef that's for money. Kana Okay, then haasa'aa jiru. heega mallaqaaf jennee Pacific across goonee heega dhufne heega as keessa jiraanne then how you say mallaqni duran dursu akkamii jechuu dandeettare? Sababni Wanni hin mana dursine biyyaa baateefuu mallaqaas jamman. sababni hin dursine good question. sababni hin dursine Okay, Gafi, okay, answer my question. okay. Gafi, jalqaba gaafa baatu Pacific Ocean bishaan hagas ga'uusan bahara hagas ga'uusanii mallaqa argachuu fi dalagachuu fi nama ta'uuf eega dhufte sijjamar tokkoffaayyuu ka dhufteef sanii then akkamii mallaqni hin dursu jaalala dursa jechuu dandeettere. Thank you. Sababni isaa Asumarratti namni si haga dabala. fedhe mallaqa qabaatee Si dabala. yoo Soora nagahaaf jaalalli mana isaa keessa hin jiraanne walii ka mallaqa qabdee wal jalaa facaasee jiruu isaa diigame hedduu argine. Ka ammoo homaa hin qabne ka nagaa qabu ka jaalala walii qabu ka kabaja walii qabu ka ifaajatee miileenara ta'e illee hedduu argine. Sababni isaa wanni bu'uuraa wanni nama buuda dhufe mallaqa. Mallaqa kana namatu hojjeta. Namatu illee deebisee facaasa. Waan san ta'uudhaaf ammoo warri suni afaan tokko ta'uu qaba dura. Nagaan gidduu isaanii jiraachuu qaba. Jaalalli gidduu isaanii jiraachuu qaba. Yoo jaalalli hin jiraatin nagaan gidduu isaanii hin jiru. Hin hojjetatan waan hojjetatanillee illikiitti wal harkaa facaasaa oolan. That's why. Wanni jaalalli beeksisu ta'uuf. Wal harkaa facaasaa oolan.
اوكي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاني اللي ونين جلسي في نموت نجوب بشاجر اللي نموت ونتجال النوان تيفي قرومو وانتنو آدا ورچو قبنو قافا بلاتفورم رت مري ودن سايدي undalaalun barbaachisaadha jechuun afiini komii osoo hin taane akka komiitti miti waan nama ofirraa gochuu qabnudha waan dubbachuu barbaade. Tokko ani akka nama dhuunfaatti duratti odaa waan tokko kaasee ture wanta nuun galintu jira haga amma waan amma maddi walaabuu fide kana gaafiin isaa waan nu galin natti hin fakkaatu. Inni kan jechaa jiru jaalala tokko jaalachuudhaaf yookiin bultii jaarrachuudhaaf nama maallaqa qabutu bultii jaarrachuutu irra gaariidha moo nama osoo maallaqa hin qabaatiin bultii ijaarratitu irra gaariidha waan jedhuu miti gaafichi. Gaafichi waanuma tokkoof tokko osoo waan nama jaalalaa fi maallaqa wal bira fidanii ati maal barbaada kana keessaa tokko qofa carraan sii kennama tokko fudhadhu yoo siin jedhanii kan biraa fudhattaadhaas kan filatu sii carraa keetti abbaan barbaade waan barbaade filachuu danda'a. Inni kan jechaa jiru addunyaatti narra namni maal filataadhaallee miti. Ati osoo fidanii yookaan jaalala fudhadhu ati immoo maallaqa fudhadhu. Maallaqa fudhatta taanaan jaalala hin qabdu jechuu gaafichiisa. Sirriitti hubachuu qabna. Maallaqa yoo fudhatte jaalala tasumaa hin argattu jechuu gaafiidha malee ammoo wantichi inni meebii faaktii ta'uulee dhabuu danda'a. Gaafichi inni fide kun uumamuu dhabuulee danda'a jechuudha. Yoo jaalala fudhatte ammoo maallaqa hin qabdu jechuudha. Isa kana keessa akkamitti ilaaltaadha jireenya dhuunfaa keessatti kamtu bu'uura jedheellee miti gaafiin kan kaa'ame kana keessa tokko ofan fakkeenyaaf akka namni tokko gaafa gaafii miidiyaa irra wal gaafatu abbaa manaa keetii fi haadha manaa ta'e tokko ajjeesi jedhanii filannoo osoo si kennanii kan biraa ajjeesta jedhanii akka wal gaafatan san jechuudha. Isuma kana jechuudha. Parsanaalii wal gaafachuu dandeenya. Yoo ammoo akka amma haasa'aa jirrutti hundi keenya yoo hubannoo mataa keenyattiin akka haasa'aa jirru ta'e addunyaa kanarratti namni maal filata waan jedhu ifa galaadha. Wal gaafachuun nu barbaachisa sana nu banne waan sana hojjechuu hin danda'u jechuudha. Kana jechuun ammoo maallaqni barbaachisu jechuudha miti. Osoo gaafichi namni tokko bultii ijaarrachuudhaaf osoo maallaqa hin qabaatin yoo ijaarrate irra gaariidha moo maallaqa yoo qabaate yoo ijaarrate irra gaariidha osoo ta'e eenyumallee yoo ta'e Kariimaan illee kan duratti mormaa turte obboleen teenya takka illee kan mormaa turte eenyumallee yoo ta'e ani fakkeenyaaf akka aguma barbaade yoon jaalala wayii keessa jiraadhe obboleettiin xiyya takka nama maallaqa qabu wayiitti yoo heerumte irra filadha. Kun immoo wal sobuun barbaachisaadha miti dhugaa jirullee waanuma namni illee beekuu danda'u. Namni martuu nama beekamisa dhugaa kana nama beeku. Profeesar sirreeffama Profeesar gaafiin madda walaabuu akkuma ati amma jette kana ta'ee garuu bultiin amma diigamaa jirti. Sababaa bultii tun itti diigamtuuf maali? Kooziin isaa agarteetiin filannoo jaalalaati moo filannoo mallaqaati waan jedhu irratti gad dhaabbata. Filannoo kana lamaan keessaa daayireektii filadhaa miti dubbiin ergaa guddaa of keessaa qaba. Bultii hedduutu diigamaa jira, gaaga'ama hedduutu dhufaa jira. Sababaan waan kanaa maali? Furmaan isaa hoo maalii waan jedhu irratti na fakkaata akkasitti yoo sirreeffatan dhagaa. Ittuman dhufuu deemaa sirrii jettan. Profeesar Ilaa isin jettan irratti. Dhiiroo kana callaa osoo ta'in jaalalaan illee diigamaa jirti, qabeenyaan illee diigamaa jirti. Akkasitti ilaaluu isin jira. Nu hin beekna maraayyuu maal Minnesota jirraa miti argaa jirra. Ohio illee taate, Denver Colorado illee taate. Dhagaye jaalala callaadhaa miti. Tiyyuma callaa fudhadhaan jedhin arabbi sodaadhaa. Waan nu quba qabnu tokko nu durallee dhaabatina namni ekspiriyeensii adda addaa qabaa. Qabeenyaan illee diigamaa jirti, jaalalaan illee diigamaa jirti. Wayita gabbahee dubbaddoona. Akkanatti Yaasin kamtu caalee yoo parsantiin kenname? Wallahi billahi tallahi warra an beeku qabeenyaan diigame. Warra an beeku sin jedhe. Wallahi billahi tallahi anna Ameerikaa keessa kan dabadamuudhaan namni bultii wal diigaa? Ameerikaa keessatti sin jedha. Ameerikaa keessatti qabeenya dhabeerraa dhagaye odaa kenna. Qabatamaa sitti himaa. Osoo barbaadellee waan kana gabbahee irraa haasa'uu danda'an. Maqaa siidha eenyu. Qabeenyaan wal dhabanii addaan deeman. Namichi dalagatu yookaan jaartiin dalagatu. Fuuristaambii ta'anii fudhatan. Akka dhiiraa gabbahanii dalagatan. Maal dhugaa walitti himnu looyikaamii keessa jirti, sekshin 8 keessa jirti. Kanaan namni diigamaa jira. Qabeenya dhabiinsarraa obboleessu. Maal nu Kun dhalachuu iyyuu mallee gaa'ela laali warri taa'ee wal feeruma eeggatu kuni. Kana lamaan keessaa tokko naa deebisi. Laali ani akka yaada No. Yes or no? Yes or no? No. Don't tell me that.
Don't. Please Lucky. don't do that. No, Don't I'm do that. asking you. I'm No, not you telling cannot. you. Listen. You cannot force me. Yada can I'm support not you. One. forcing you. And yada mataki yada Concept in banda. Marikana. No, what does that mean? Listen, No, listen first. No, Concept in I'm listening Marikana. at you. That guy, I'm First, you have listening to at you. understand the Like concept. Becky. Concept in Lal. Marikana, ilalali. Concept Concept in miti. Mari. Yes or no, nani jerinan. Aku wati dubbatu tani le dubbanda. Wati Oh, nakaba jasi kaba falmi miti jabale. ka. What does that Concept in mean? Mari ubaddu yoka ammo nama hosti godha jirurra. No. Ani beka. No. That guy, oda am beka disati. Wal be nana finni. Walitti nudisi. That guy, oda. Eh. Watadura baga Ramadan sigay. I haven't seen Amin you for a wali long baga. time. He never Mubarak Ramadan. si jachu Eid barbade. Mubarak. Beke. Yes, nagarreka. Wal be nakajelet wal be na madwala bodisi. Lali wana si jachu barbade oda. Yada ka kena furachisu ndadde toala. Sifura Ana yada kisan ka ke fura jiruba. gomiti. Gaafii ka keera deebi'i sheerii godha please. Gaafii ka keera deebi'i gaafii sirnaan na gaafadhu akkanatti fakkaatetti si deebisa. Hiyoo Thank sanii you. miti yoo don't ask me no question. Aye gaafii kiyya qofaa miti. Aye, okay. Oh, you need to get the hole? Yeah, like left, right. Yeah. Sorry. Ilalal, wannan jedhaa jiru. Konseptii marii jalqabarraa asitti itti mari'atamaa ture siin jechuun jira. Akka yaada namni akka haa hubatuuf riiseetii godhaa jira. Riiseetiin bultii takka keessatti mallaqa caalamoo jaalala caalaa yoo lamaan keessaa tokko filadhaa isiniin jedhamee konseptii jedhu. Si galee? Kana jechuun fakkeenyaaf. Ati akka yeroo dhufe irratti sababa ani akka dubbadhe nama fakkeenyaa fi sababa agarteetiniin bultii itti diigamtu irratti dubbadhe malee sababa jaalalaa fi qabeenyatu dursaa waan jedhu irratti ani jechuun yaadan kennan jechuu barbaadeeti. Gabaabinumatti wanti ani reefii waa'ee gaarantii kaasee fi dubartiin bultii qabatteetiniin abbaa marraa waliin jiraataatiin hin jirtu dubartii agartee gabbara heera gabbara saniin heerumtetuyyuu irra bultii ofii qabatteetiniin jiraataa jirti. Sababaan wal hiikumsaa guddaan qilleensa irratti walitti dhufanii qilleensa irratti addaan bahaa jiranii waan jedhu irratti yaada kennadhe. Kanaaf lachuuyyuu agarteetiniin ni barbaachifti wanni jedhu agarteetiniin yaadaan akka kiyyatti agarteetiniin namni ilmi namaa jaalala agarteetiniin ni barbaachisaa. Jaalalli agarteetiniin yoo jiraatte agarteetiniin waliin hojjetanii jijjiiramuu ni danda'ama. Haa ta'u ammootuyyuu shari'aan islaamaa agartee gaafa dura lafa keettuyyuu agarteetiniin waan nama kanaan horattu. Akka amma keessattuyyuu warra agarteetiniin iddoo baqaa keessa jiru nama iddoo baqaa keessa waggaa dheeraa ture dhugaa dubbatuudhaaf amma namni agartee leenca of godhee agartee asirra as bahee dubbata malee waggoota agarteetiniin nama waggaa 9 kaayiroo keessa ture parsentii 70 ol haadha manaa kiyyaatti hojjeteetiniin na jiraachisaatiin ture jechaadha. Rabbiin umrii isii haa dheeressu. Haa ta'u hadha hoo shari'aan islaamaa ammootuyyuu dubartii ergadhu dubartii agarteetiniin achi ergi agarteetiniin dubartiin dalaydee si haa nyaachiftu wanni jedhu hin jiru. Situ dhiira situ dalagee isii tana itti dayifee isii mana teettee dubartiin manaan toltii dubartiin agarteetiniin waan mana keessaa agartee kidma mana keessaa agartee si jiraachistee argiteetiniin jechuudha malee sittu agarteetiniin fiigee dalagee agartee ittiin galuu qaba. Haalli hojii dhabiinsaa waan adda addaa sun nutti jijjiiree akkasitti wanti nu harkaa jijjiiramte malee dhaabbannummaan gaafa duraatuyyuu shari'aan islaamaa irratti kaa'ee qabeenya irratti gadi dhaabbate yoo ka qabeenya qabaanne taate soomi jedheeni garuu agarteetiniin fuutillee ammootuyyuu agarteetiniin durummaadhaaf akka duroomtuufis shari'aan agarteetiniin fuudhattillee akka ajaje qaba jechaadha. Gaafa kaan sahaabtichi rasuula rabbii bira dhaqee yaa rasuulallahi an agartee hiyyummaan na ajjeefte maal ta'a jennaan fanki jedheen deemii fuudhi jedheen ni fuudhee jennaan inni uummata akka agarteetiniin jijjiiramuu didde dubbiini ammallee itti deebi'ee yaa rasuulallahi fuudhi naan jettanii fuudhe sallallahu alaihi wasallam uummata akka jijjiiramne hin jirtu haga afur fuudhutti jechaadha. Gaafa afur fuudhe afuraffaa fuudhe tuni maaliin jiraattan jennaan uummata akka hin jiru. Qabeenyi uummata akka hin jiran jennaaniin ati dhiiraa miti ka ifaasii fudhadhu isin haada fudhadha wadaroo qabatanii gaara ba'anii qoraan cabsanii dheeraadha hadisni isaa agarteetiniin sadarkaa qabeenyaatitti agarteetiniin gahanii jechaadha. Kanaaf bu'uurri agarteetiniin dubartii takka agartee horatuudhaaf agarteetiniin qabeenyi agartee barbaachisaa ta'uu shari'aan islaamaa akkanatti lafa kaayaa isin jechuu barbaadeeti. Kanaaf jaalalli akka jirutti ta'ee garuu ammootuyyuu dubartii takka horatuudhaaf dubartii takka agarteetiniin haqa isii guuttee godhachuudhaaf waan isii ittiin bulfattu yoo qabaatteetiniin jette rabbiin fuudha si ajajee qabeenyi kee kun guddatee agarteetiniin
gaafa guddateetiin jedhe agarteetiin kan amma namni agartee akkanumatti arge maa fuudhu kana osoo hin ta'in yoo agarteetiin isii tana bulchuu ka dandeettu taate qabeenyi kee agarteetiin siif gahee ka jedhu taate masnaa wasulaasa warubaa agarteetiin akkasitti lama sadi afur gootee fuudhuu dandeetta qabeenya isii kana itti addaan qooddee faraa'ida isiitiin lafa keettee wanni jedhee rabbiin akkasitti lafa kaayee fi qabeenya irratti hundaa'ameeti dubbiin gaafuma duraatuyyuu jechuu barbaadeetti gabaabinumatti kanaaf mallayni fi jaalalli agarteetiin wal bira barbaachisaa. Mallayni ammoo tuyyuu bu'uura waa hundaati jireenya ilma namaa kana maraafuyyuu mallayni waan hundaa atuyyuu fakkeenyaaf mallaquma sana akkuma reefii nam tokko as keessa jedhe mallaquma sanuyyuu agarteetiin jaalattee uf amansiiftee dalaydee gaafa jetteetiin jette yaani gatii meeqa kafaltee mallaqa kana agartee argattee gaafa kaani mallaqa kana ammoo tuyyuu jaalalaan bittaa jechaadha. Jaalalaan bitu jechuun itti jettu kana maali? Qabeenya kee kanaan agarteetiin onnee ta'e agarteetiin ol afuuftee kaatee dhayxee balbala abbaa barbaaddee dhayxee intala tana kadhattee fuudhuu dandeetta. Fakkeenyaaf amma gaafii tokkoon mucaan tokko hiyyeessa irraa akiraati. Intalti intala warra agarteetiin qabeenya guddaa qabu konkolaataan isiin deemtuun ka akkamii inni ammoo tuyyuu agarteetiin fedhu agarteetiin listiroo dalagaa hooma fedhe dalagaa jechaadha. Garuu jaalata mucayyoo tana jechaadha. Bakka san gahuun agarteetiin hedduu ulfaataadha. Namattuu laakkoytee gadi jettee inni na jaalate jettee gadi qabattee isa jalan bultus li'aannu sababa inni qabeenya hin qabneef jechaadha. Innis bakka san hin gahu. Kanaaf shari'aan islaamaa bu'uura iyyuu gaafa keettuu waa qabaatu waan intala takkaan ittiin horattu qabaatu irratti lafa keettee isin jechuu barbaadetti dhiifama nama folcha. Ila waan tokkoon waan takka na yaadachiifte ila waan si fakkaate beekta bakkitee walii kennuun akka jirutti ta'ee jechaadha. Laal wanti akka isiin gatii kafaltu sii godhu bu'uura kee ka gaafa dura ati irra walitti dabalantee tuyyuu murteessaadha madda walaabuu laal. Bu'uurri kee ka gaafa dura ati irratti walitti jala qabamte tuyyuu argiteetiniin murteessaadha. Gaafa jala irraa kaate san eessaa kaatee bakka san geettee hadha sadarkaa kanarra geetteen murteessaadha. Laakiin ammoo tuyyuu hadha haarawuma takka hadha walitti dabalamtee hadhuma tana dalagina nyaachisee jetteen no never ati dhiira dalagina nyaachisiin jetti malee agarteetiniin ana dalagee si nyaachise jettee harkaan kennitu san akkasitti walii hubachuun agarteetiniin barbaachisaadha. Kana laakiin ammoo as keessatti wanti guddaan bultii ijaarus bultii diigus kijiba. Ati keessattuu rabbiin agarteetiniin intala agartee akka qabdu tawaamara qabdu rabbi siifaa kennu nama bultii ijaaruudhaaf karoora qabu nama baay'een agarteetiniin ni soba bultii sobarratti ijaaran. Bultiin sobarratti agarteetiniin ijaaran duubni isii agarteetiniin hidda hin qabdu dubartiin qalbiin isii agarteetiniin takka walaakin rabbiin maal jedheen inna keeyda hunna aziim.
ربي مال جدي إن كيد الشيطان ضعيفة جدي كيد شيطان الدنيا أكنا سوتشوسو كنا لا شيطان أكنا الدنيا سوتشوسو كنا ربي ضعيفة جدين كيدي إسي أمو ربي أمو تيو أغرتتنين عظيم جدين قصة كان سنيما شيطان في دوبرتي تيو وجنها سيجدن مال وان أتدلي دوفي وان أندلقو إنو تر أغرتتنين ترى جنان شيطاني أنا شيطان أبر جدين أغرتتنين أنا تو أغرتت الدنيا تنقوتو كركرسيتنين بولا waan addunyaan tana sochooftu anatu sochoosaa akkamitti anaa wal qixxaa jennaaniin dubartii maal jetteen dubartittiin anas si taraa maarree jetteen maal irratti guyyaa agarteetiin sadi keessatti jaarsaaf jaartii addaan baasaa ati agami addaan baafta jennaaniin yeroo duraa gaafattee dubartittiin maal jettee gaafatte ani agarteetiin wasawwasee xiqqaate haga ji'a tokkoo keessatti guyyaa 30tti adda baasaa jedheen shayxaanni dubartiin ammoo maal jetteen an guyyaa sadi keessatti addaan baasaa jetteen akkamitti walitti agarteetiin mormanii hayyee addaan baasee si argisiisaa jetteen maal goote dubartiin kaatee suuqa dhayxee abbaa qabeenyaa ka mana gaarii qabu ka jaartii gaarii qabu ka suuqa gaarii qabu bira dhayxee yaa ebaluu jetteen hiriyyaa kiyya tokko jiraanis nama gaariidha nama abbaa qabeenyaati suuqa dhufee ammoo tuyyuu jaalallee isaati waa bituu hin danda'u dubartii takka jaalatee huccuu bareeda naa hodhii naa fidiif naan jedhe naa hodhii jetteen yeroo masan awutomaatiin as fide intaloon guyyaa narraa bitte jedheeni agarteetiniin intaloo manaare dhayxeetiniin kunoo intaloo manaariisisee jetteen shayxaan intaloon agarte shayxaanaan amma hoo maal goota xayiif dubbii addaan baafte jennaan ammallee ni araarsaa jetteen akkam gootee araarsita akka itti araarsu natu beeka in dhayxe barumtaa suuqii badaabbaa ebaluu jetteen akkanatti meeshaa sirraa bitee asoo karaa deemu dheebodhee ganda wayii gore meeshaa agarteetiin ganda itti gate wallaalee akkanatti kunoo agarteetiin cinqaa keessa jira meeshaa sannaa bitii naa kenni jettee nama kabira badee jedhee ama namichi kuraan mallee adaan dogongoratti niitii tiyya xalaaqee agarteetiin ani niitii tiyya mana keessaa ari'ee addaa ani jennaaniin agarteetiin dubbii itti himte eega sanii agartee akira akka dubbiin sun dogongora ta'e beeketti namichi illee niitii ofii agartee araarfate jechaadha kanaaf inna kayda hunna aziim rabbiin jedhee jechaadha bulmaata jabaa agarteetiin barbaachisa dubartii niitii ofii tan agarteetiin waliin jiraatuudhaaf kanaaf qabeennis agarteetiin murteessaadha gatiin ati gaafa duraa itti kafaltee isii wajjin jiraatte akka ati boru gaafa rakkatte agarteetiin isiin si waliin gadi mataa qabattee bultu si qarqaara garuu zeeroo irraa gaafa kaatu murteessaadha shari'aan islaamaa takaaye agarteetiin bakkuma agarteetiin diinagdee ittiin bu'uura itti lafa qabdu konkolaataadhaan jennee waan isii ittiin bulchuu dandeettu waan isii ittiin nyaachisuu dandeettu jedhee lafa kaa'ee kanaaf agarteetiin tuni mataan isii tuyyuu agarteetiin ergaa guddaa qabdii isin jechuu barbaade nama folchaa dhiifama wajjin akkas. Jamaal Godii garuu maaqabii irra keette Jamaal Godii maaqabii irra keette qaata hafuura baafata as keessa. haa dubbattu salaatee dhufaan haa dubbattu isin salaatee dhufaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anis wani ustaz jedhan malee waan biroo san osuma isaan haasa'uu jalqaban jalqabuma